BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምርዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Waliigalteen Itoophiyaan Somaaliilaan waliin mallatteessite siyaasa Afrikaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Biyyoonni akka Ijipti fa'aa barbaadan biyyoonni akka Eertiraa fa'aa Itoophiyaan naannoo sana akka dhaabbattu barbaadanii maaliif baay'inni uummata keenyaas rakkisaadha loltuun baay'ee. Dhimkan irratti Masriin Somaaliyaa waliin akka dhaabbattu himta waan dhaabbilee fi biyyooti kan jedhan isan beeksifna. Ijjeeffamuun miseensa olaanaa Hamaas nagaa naannichaa fi kamaalii qaba sagantaa keessa dhageettanii. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Nuudhiyaadha dhaggeeffattooteen oduutiin jalqabaanii kalee magaal guddoo Libaanoos Beeruutitti miseensi olaanaan Hamaas erga ajjeefameen booda hawaasni idil addunyaaf qusannaa gaafachaa jira. Ajjeechaan kun nagaa naannichaa fi kamaalii qabaa ka jedhirraatti Filaa'ol Balaay bal'inaan isaaniif ibsiti. Ji'a lamaan dura muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Israa'el hooggantoota Hamaas bakka jiranitti tarkaanfii irratti fudhatti jedhe itti aanaan hoogganaa Hamaas kan kaleessa Beeruutitti ajjeefaman Saaleh Al-Aruuri tarree namoota Israa'el rukutuu barbaaddu keessaa tokko akka ta'e beekama ture. Tarree namoota US'n barbaadaman keessaas ture. Bara 2018 irraa eegalee namni bakka inni jiru eere badhaasa $5 miliyoona akka argatu labsitee turte. Haa ta'u malee xiinxaltoonni gariin ajjechaan isaa namoota Hamaasiin butaman 100 ol ammallee Gaazaa keessatti qabaman bilisa baasuuf tattaaffii godhamu irratti dhiibbaa hamaa fiduu malaa jedhu. Masriin waliigaltee haaraa dhukaasa dhaabuu danda'uu fi namoonni butaman akka gadhiifaman taasisu yaalaa turte. Amma gabaasni miidiyaalee Arabaa irratti ba'e akka agarsiisutti Kaayiroon ajjechaa Salah Al-Aruuri hordofuun tattaaffii jidduu seenummaa ishee addaan kuttee jirti. Libaanoositti ambaasaaddarri UK duraanii Tom Fletcher Al-Aruuriin nama murteessaa akka turee fi naannoo Hizbollaa keessatti ajjeesuun waan guddaadha jedhu. Hizbollaan Hamaas caalaa lolaan jabaate jennaan wal dhabdeen daangaa Libaanoosiif Israa'el qaxxaamuree hammaatu kamiyyuu gaddisiisaa ta'aa jedhan. Israa'el ajjechaa kanaaf itti gaafatamummaa qabaachuu fi dhiisuu ishee hin mirkaneessine. Hin haalles garuu haleellaa kana akka raawwattee bal'inaan amanamaa jira. Muummichi ministeeraa Libaanos Israa'el yakka kana raawwachuuf akkasumas Libaanos gara wal dhabdee marsaa haaraatti harkiftee jirti jechuun himataniiru. Hizbollaan gamasaatiin gochaan kun adabbii malee akka hin hafne akeekkachiiseera. Asiin dura hoogganaan Hizbollaa Hassan Nasrallaa haleellaan dachee Libaanos irratti xiyyeeffatu kamiyyuu deebii cimaa akka kaasu akeekkachiisee ture. Isaa fi michoonni isaa deebiin amma kennan bifa waraana kanaa jijjiiruu akka danda'u beeku. Israa'el fi Hizbollaan erga waraanni Gaazaa ji'oon kololeessa keessa jalqabe yeroo hunda walirratti dhukaasaa turan. Haa ta'u malee Hizbollaan Libaanos gara waraana gatii guddaa baasu kan biraatti akka hin harkifneef daangaa kibba Israa'el waliin jiru qofarratti daangessuuf yaalee ture. Garuu haleellaan kun kan Beerut keessatti qondaala Hamaas kan Hizbollaa fi Iraan waliin hidhata qabu irratti raawwate ejjennoo ishee geeddarsiisuu danda'a. Ministeerri dhimma alaa Libaanos Abdallaa Habiib mootummaan isaanii Hizbollaan haaloo akka hin baane waamicha dhiyeessuu BBC'tti himaniiru. Waraanni Israa'el amma haala hundaaf qophaa'uu fi ittisa qilleensaa kaaba biyyattii keessatti cimsaa jira. Hizbollaan misaa'ela fageenya dheeraa meeshaa waraanaa isaa keessa jiru Israa'el irratti fayyadamuu akka danda'u sodaatu. Bakka bu'aan isaa jiraatus kaayyoon yeroo gabaabaa gamticha jeequuf ture galma ga'eeraa jedhanii amanu. Ajjechaan isaa waraanni kun daangaa Israa'el Filisxeen bira darbee akka hammaatu sodaa uumeera. Hooggantoonni Hamaas Turkiif Kataar dabalatee biyyoota adda addaa keessa kan jiran yoo ta'u sochiin akkanaa lafa biraa irrattis waan hin oolleef fakkaata. Ergamni nagaa eegsisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Libaanos keessatti argamu wal dhabdeen hammaachuu danda'u kamiyyuu baay'ee yaaddoo qabaa jedheera. Itoophiyaan kargalaan argachuu fi Somaalilaandii waliigaluun muddamuu hordofee mootummaan Itoophiyaa waliigaltee kanaan amantaan caphees seerri sarbamin jiru jedha.
mallatteeffamuu waliigaltee kana hordofee Soomaaliyaan Somaalilaand qaamkiyyaa akka biyyaatti beekamtii hin qabdu tokkummaa daangalaaf kiyyaa bu'an jechuun mormii dhageessifte. Ambaasadara isii Finfinneerraa biyyaa deebiste. Biyyoota fi dhaabbileen garaagaraa dhimkan irratti yaada kennaa jiru. Wantoota dubbatamee fi eentu maal jedhee nuuf ibsuu fi wayilikii Zalaalam Taaddasaa Nabiraatti argamaa Zaloo itti fuufi. Hayyee Asilee ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen waliigalteen waliin hojjechuu Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffamee qaama yookaan biyya kamirrattuu dhiibbaa akka hin uumne ibsee jira. Dhugaan jiru kana ta'us garuu gariin waliigaltee kanaatiin aaraniiru kaan immoo rifataniiru tarkaanfii gaarii kana gufachiisuu irraatis of qusachuu qabu jechuun ibsa baasee jira jechuudha. Garuu biyyoota kamii fi qaama kam akka ta'e hin ibsine mootummaan Itoophiyaa. Ibsi mootummaa Itoophiyaa kun maqaa biyyaa yookaan qaama waliigaltee kanaa haga ammaatti hin ibsine kan itti gadde jechuudha. Ammoo seenaa keessatti Itoophiyaan handaara yookaan qarqara galaanaa qabaachaa akka turte kaasee dogoggora seeraatiin waggoota 30 darbaniif biyya buufata doonii yookaan ulaa galaanaa hin qabne taatee turuushees ibsee jira. Waliigaltee alanaa kun garuu dhukkuba biyyattii barkurneewwaniif kulkulfataa ture fayyisuuf hiree kan uumudha jedhee jira. Ta'ii seena qabeessa lammiilee Itoophiyaa gammachiisedha jechuunis ibsee jira jechuudha. Seenaa keessatti Itoophiyaan dhibbantaa 19 buufata doonii Barbaraa Somaalilaanditti argamu fayyadamuuf Itoophiyaa waliigaltee raawwattee ture. Atis kan yaadattu bara 2018 keessa kan mallatta'e jechuudha. Sun osoo hojiitti hin hiikamiin ture jira. Kan ammaa kuni addatti waan haaraa hin qabu. Yeroo sana gumgummee hin uumamne ture. Amma garuu maaliif wantoonni kunneen akka uumaman ifa miti jechuun mootummaan Itoophiyaa mormiiwwan dhagahaman ilaalchisee yaada isaa kennee jira. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen Somaalilaand waliin mallatteeffame Itoophiyaan galoo galaana Aden irraa buufata humna galaanaa dhaabbata akka qabaattu buufata doonii daldalaas akka horattu carraa uumaa fi jedhee jira. Kana walqabatee dhaabbilee gurguddoon dhimma kanarratti yaada kennanis ni jiru. Asilii Somaaliyaa fi Itoophiyaan miira isaanii to'achuun nageenya buusuuf waliin hojjechuu qaba kan jedhe IGADidha. Haala mudachaa jiru xiyyeeffannaan hordofaa jiraachuu fi boodarra dhiibbaa inni nageenyaaf tasgabbii naannoorratti fidu akka hubatu ibsee jira jechuudha. Biyyoonni lameen Itoophiyaa fi Somaaliyaan jechuudha. Duudhaa biyyoota miseensa IGAD ta'an walitti hidhatti cichuun rakkoo isaanii karaa nagaan furuu akka qabanis akeekkachiisee jira. Haa ta'u malee ibsi kun ammas Somaaliyaa mufachiisee jira. IGAD ariitiidhaan dhiifama gaafachuu qaba. Waliigaltee kana hin balaaleffannee jechuun kutannoon argisiisna jettee Somaaliyaan ammas ibsa IGAD kana qeeqxee jirti jechuudha. Asili gama biraatiin birmadummaa Somaaliyaa kabajuun akka barbaachisu gamtaan Awurooppaa ibsee jira. Kunis heera biyyattii chaartara gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan bu'uureffate akka ta'e ibsee jira jechuudha. Gamtaa Awurooppaa malee biyyoolaa Masriileen dhimkan irratti ibsi kennee ture. Isaanoo maal jedhan? Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii Somaaliyaa deeggarra jedhanii jiru. Haasaa bilbilaan pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed waliin taasisaniin Abdul Fattah al-Siisiin ejjennoon Masriin Somaaliyaa waliin dhaabbachuu fi nageenyaa fi tasgabbii ishee deeggaruu cimaa ta'u dubbachuu isaanii dubbii himan pirezidaantii al-Siisii Ahmed Faamii kibxata kaleessa galgalaa jechuudha ibsanii jiru. Itoophiyaa keessaatis ibsi dabalataa bahaadha kan jiru. Dubbii keenya irratti pirezidaantiin Somaalilaand naannoo Somaalee daawwataa oolaniiru har'a. Pirezidaantiin Somaalilaand Musee Bihii Abdii fi jilli isaanii daawwannaa Itoophiyaatti godhanitti fuun naannoo Somaalee Itoophiyaatti pirezidaantii naannichaatiin simatamanii jiru jechuudha. Akkuma beekamu Somaalilaandii fi naannoon Somaalee akkasumas naannoon Oromiyaa daangaa lafaatiin wal daangessu dhimma nageenyaa fi kaan irratti waliin mari'ataa akka turanis kaarraa marraa televezyiin kan jedhamu gabaasee jira jechuudha. Mustafee Omariitiin pirezidaantichi kan isaan simataman. Oduu biraatiin ulaa galaanaa dinagdee Itoophiyaatiif dhimma murteessaadha kan jedhan immoo ambaasaddar Diinaa Muftiiti. Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee sana Oduun Itoophiyaa fi Somaalilaandii kanaan wal qabatee waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand kuniin siyaasa baha Afrikaa irratti jijjiirama akkamii fiduu danda'a akka jedhu irratti waayilikeen hiika fiixa isaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barata PhD ka taa'e Nagara Guddataa dubbis. Eligibilitii isaanii baay'ee dabala akka isaan argaman akka isaan mul'atanii jechaadha. Ija dippiloomaatiitiin ija siyaasaatiin biyya Itoophiyaa duukaa waliigaltee memoorandum of understanding wal hubannoo yaadaa mallatteessuun isaan akka isaan mul'atan isaan godha jechaadha. Ofii isaanii of danda'anii maybii gara biyya ta'uu isaan geessuu danda'a. Pirezidaantichi gaafa translate godhan akka haasa'etti Itoophiyaan Somaalilaandii akka biyyaatti fudhatti mootii jalqabaa ta'a mootii Prime Minister pirezidaantii jalqabaa ta'a biyyi kana gochuudhaan jechaa ture waan ta'eef isaaniif hiikoo guddaa qaba. Itoophiyaafis akkasuma hiika guddaadha kan qabu. Akkuma beekamu yaa'u Itoophiyaan baha galaanaan qabdu. Ulaan galaanaa kun immoo horiidha hir'isuu qofaa miti shaqaxa irratti gibira hir'isuu qofaa osoo hin taane waan baay'ee qabaa. Humna galaanaa yoo qabaatte ni sodaatamta jechaadha. Biyyi tokko
waraanaan guutuudha kan isheen jedhamtu qilleensa galaana lafoo waan teekinooloojii kana yoo qabaatte hunda isaa walitti integreet ta'eeti kan inni humna waraanaa biyya tokko kanatti ilaaluu dandeessu jechaadha. Itoophiyaadhaafis qooda guddaa qabaa. Jennuuti amma memorandum of understanding yookiin waliigaltee wal hubannaa kun gara waliigaltee isa baayindingiitti yookiin waliigaltee seeratti gaafa hincaa jennuuti. Itoophiyaan Somaaliilaand irraa buufata galaanaa kan waraanas haa ta'u kan geejiba daldalaa yoo argatte walitti dhufeenyi Somaaliyaa wajjin Itoophiyaan qabaattu maal ta'inna amma? Dimaandii mootummaa Somaaliilaandii sana Itoophiyaan guuttee rikoganaayiz goonaani Hoorn Afrikaan biyya 9 ta'a. Sun immoo geopolitiksii naannoo sana jiru completely jijjiiraa jechaadha. Memberii gaadii taati maal taati independently Somaaliyaa irraa adda baateetti Somaaliyaan yoo recognition kennuudhaa baatteyyuu biyyoonni baay'een kennuu hin barbaadu garuu warra Somaaliyaa kana mufachiisuu waan hin barbaanneef balaan isaa inni guddaani. Somaaliyaan ammayyuu jara kana akka isaan regional state Somaalii ta'anitti yaadu. Isaan sun immoo nuti biyya kaarensi mataa keenyaa qabnaa, konstituushinii qabnaa, alaabaa qabnaa jedhu. Itoophiyaan yeroo dargii jara sana deeggaraa turan, mootummaan dargii jara deeggaraa turan akka malee. Even yeroon takka ture Al-Shabaabii fi mootummaan Somaaliyaa tokko ta'anii Itoophiyaa waan waraanan natti fakkaatan. Gaafan ilaalu jechaadha. Maaliif Al-Shabaabis waama sana amma Islamic State'n barbaada yoo yaadu malee interestiin isaanii waa'ee Somaalee nationalismidha. Yaadatta yoo ta'e Al-Shabaab akka uumamu kan godhe mallas bara 2006 militariidhaan intervene gochuudha sababa guddaa kan ta'e akka jarri sun dhalatan kan godhe jechaadha. Maaliif lammiileen Somaaliyaa baay'een biyya alaa Kanaadaa, Ameerikaadhaas deemaniitti dhaqanii waraananii. Invasionidha jedhani. Kanaafuu wanna kanas jarri akkuma kanaatti ilaalu bakka birmadummaa biyya keenyaa irratti balaa aggaamamedha jedhanii yaadu. Garuu qaamni biraa fakkeenyaaf Africa Union, IGAD, Ameerikaa, Itoophiyaan barbaadu yoo ta'e kana gidduu galaniitu horiis kennaniifi yoo ta'e Itoophiyaanis yaa'u loltuu baay'ee Somaaliyaa keessaa qabdi. Waraana UN finance godhu kana kan Africa Union hoogganuu waraana inni dura AMISOM jedhama amma maqaa isaa jiranii achi keessaa loltuun baay'een kan Itoophiyaati. Loltuu sana boorganaman baasaa yoo ta'e warra Somaaliyaadhaaf rakkoodha. Baay'ee walitti integreet ta'anii jiru biyyoonni kun lamaan. Biyya tokkoon dura akkas waliigaltee waraanaa Somaaliyaa fi Itoophiyaan mallatteessaniiru. Walitti dhufeenyi maera garuu immoo wanni kun dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a diplomaatic engagement biyyoota lamaan irratti. Dhiibbaa sana dandamachuuf egaa akkaataatti mootummaan Itoophiyaa isaan tiriit godhu, akkaataatti Africa Union isaaniin tiriit godhu, akkaataatti Ameerikaan biyyoonni baay'een barbaachuu danda'u. Itoophiyaan hidhattee buufata waraanaa yoo ijaarte warri galaanarraatti daldalaatan kun maal godhan kun Itoophiyaan gargaartee jara naannoo sana eeguu dandeessi waan ta'eef jarri deeggaruu danda'u deeggaruu dhiisuu danda'u. Biyyoonni akka Ijipti fa'aa hin barbaadan biyyoonni akka Eertiraa fa'aa immoo Itoophiyaan naannoo sana akka dhaabbattu hin barbaadanii sodaatu isaaniif sodaadha. Isaan deeggaruudha dhiisuu danda'u. Garuu biyyoonni gurguddoon akka UK kun warra achi beezii qaban United Arab Emirates kun yoo deeggaran dhiibbaa gara Soomaaliyaatiin dhufu kana hir'isuu danda'u jedheeyyaadha. Somaaliyaa fi Eertiraan already jarri gaafuma Itoophiyaan ba'aa galaanaan barbaada ittee dura oduu gaafuma ministeera televezyiinii irratti uummata wajjinaa isaanii sana immediate reaction yookaan deebii isaanii gaafa laaltu hunduu termii sadii irratti territorial integrity, sovereignty waan akkasii irratti bakka baay'ee nervous ta'anii baay'ee sodaatanidha kan deebisan. Kanaafuu wanni kun shookiin uumaa Eertiraadhaa fi karaa gam tokkootiin reliifiidha. Maaliif Eertiraan sa'aatii kana gaafa ija waraanaatiin gaafa laaltu waraana kaabaa keessatti hirmaataa turan waan ta'eef dadhabaniiru. Loltuun baay'een jalaa du'eeraa Itoophiyaan akka laaltu. Jarri miliyoona 3 keessa walakkaan biyya keessa hin jiru. Itoophiyaan immoo biyya guddoodha. Nama
ji'a jaatti leenjiftee waraanatti bobbaasuu dandeessa. Rakkoo guddaa ture isaaniif boqonnaa ta'uu danda'a. Garuu amala mootummaa Eertiraa gaafa dudduuba deebitee ilaaltu immoo asis dhufee Somaaliyaa deeggaruu danda'a jechaadha amma. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii liigiin biyyoota Arabaa waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliilaand tokkummaa daangaa Soomaaliyaa waan sarbuuf fudhatama hin qabu jechuun balaaleffate. Waliigalteen Itoophiyaan kargalaan argamsiisuuf mallatteessitu kun rakkoo keessoo Soomaaliyaa caarratti fayyadamuun akka ta'e ibsa liigichi. Dubbi himaan barreessa olaanaa liigii biyyoota Arabaa Gamal Roshdiin gochi akkasii kutaa laf Soomaaliyaa hir'isuun seera idil addunyaa sarbuu fi tokkummaa daangaa biyya Soomaaliyaa kan rakkoo keessa galchuu jedhe. Itoophiyaa fi Somaaliilaand sadada wal hubannoo mallatteessan qaamoleen lamaan waliin guddachuu fi fedhii qaban argisiisaa jedhe ministeerri geejjibaa fi loojistiikii Itoophiyaa Alamuu Simeen. Ministeerri Itoophiyaa Alamuun biyyattiin buufata doonii dhabuun kanaan dura damee loojistiikii irratti danqaa guddaa uumuun himuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaase. Itoophiyaan biyya guddataa jirtu waan taateef filannoo buufata doonii irratti qabdu bal'ifachuun dinagdee biyyattiif akka barbaachisu himan. Daangaan kaaba Israa'el Libanoos waliin qabdirraatti akeekachisni rookeetii dhagahamaa jira. Akeekachisni kun magaal kalee Hizbuulan Libanoos irraa misaayil rukuteen Metsuuba dabalatee naannoo shan keessatti kan ba'e. Dhoohin sirni waggaa ajjeefamuu ajaja olaanaa Iraan kabajuuf geggeeffameen namoonni 73 du'uu fi 170 ol madaa'uu miidiyaan mootummaa Iraan gabaase. Aangaa'onni Iraan haliila shororkeessummaa akka ta'e dubbatu. Sirni waggaa afuraffaa Jeneraal Qaasim Suleymaan kan waggaa 2020 Iraaq keessatti haliila diroonii Ameerikaatiin ajjeefame irratti yoo xiqqaate dhoohinsi lamaan raawwatama. Walga'iin manmaree nageen dhaabbata mootummaa gamtoomanii galgal kanaa Niwuyoorkiitti haleellaa Huutiin Yaman dooniiwwan galaandii marraan raawwatamanirra mari'achuuf ni geggeeffamu. Kalee ajajni jiddu galeessa Ameerikaa humnoonni Huutiin misaayil lamdhu kaasuun dooniiwwan daldalaa hedduu irratti dhiibbaa geessisuu isaanii gabaasan. Huutiin waraan Gaazaa keessatti geggeeffameef deebii kennuu fi dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban haleellaa akka jirtu himti. Dhaggeeffattootni amma oduu ispoortii sadii dhiyeessina kan irratti jijjiirama taphattoota kan keessatti taasifamu irratti Zalaalam Taaddasaa tokkoon nuuf himuu fi eenyutu eessa deema. Tole galatoomii asili Manchester United taphataa sarara fuula duraa barbaadaa jira. Jaarooleedha kan isaan gaafataa jirani. Jaaroolee maal godha? Bara darbes Weghorst kan jedhamu taphataa tokko yeroo akkasii kana fidanii ture. Iddoo son tajaajiliin deebi'ee ammas taphattoota Bayern Munich kan akka Erik Maxim Choupo-Moting Stoke City fi PSG keessatti kanaan duran beekna lammii Kaameruuni isa mallatteessuu barbaadu umuriinsa waggaa 34 akkasumas Thomas Muller illee ganna 34 umuriinsa innillee akkasuma Bayern Munich keessatti kan beeknu sanallee gaafataa jiru. Achuma Jarman keessaati RB Leipzig irraa Timo Werner kanaan dura Chelsea keessatti beekna taphataa kana osoo milkaa'iniif hafee gara sanatti kan deebi'e ergisaan fudhachuullee barbaadu. Gama biraatiin ga'umsa guddaa irratti kan argamu Soruu Guuraas taphataa jedhamu umriinsa waggaa 27 Stuttgart keessatti galchoon hedduu lakkoofsa kan jiruu fi yoo dhufellee kilabicha gargaaruu danda'a jedhaman keessaati tokko sanallee gaafataa jiran yoo mallatteessuu barbaadan paawundi miiliyoona 20 gadi gatiinsaallee jechuudha. Kabira Arsenaal argannaa Ivan Toonii barbaadaa jirti Brentford irraati Arsenaal sababni isaa taphataan kun beetingii yookaan tirgaa yookaan qumaara kan jennu kan kubba miilaa irratti jechuudha. Kilabni isaa akka mo'amu ittiin beet godheet adabamee jira. Kanaaf adabbii ji'oota 11 fixee amma deebi'uu gahee jira. Arsenaal taphataa sarara fuula duraa barbaada jedhamaa jira. Kana Brentford immoo gara paawundi miiliyoona 100 taphataa kanaaf ni gaafatu. Chelseanis ni gaafata garuu Arsenaal seeraa dhimma faayinaansii hojii wal qabatee maallaqa haga kana kan baasan hin fakkaatu odeeffannoon jedhanni jiru. Gara Yuunaayiteditti deebine Jadon Sanchoon gara kilaba isaa duraanii Borussia Dortmunditti deebi'uuf waliigaltee ergaa akka jiru ibsamee jira. Taphataan kun yeroo dheeraaf hin taphanne barana leenjisaa isaa wajjin walitti bu'anii rakkoo naamusaa wal qabate jechuudha. Chelsean taphattoota buleeyyii jiran keessaatti Conor Gallagher umuriinsaa ganna 23 gurguruuf paawundi miiliyoona 60 dhoosisaa jira jechuudha. Gara Arsenaalitti deebinee leenjisaan isaanii Michael Arteta jijjiiramjii kanarraatti namuu hin mallatteessinuu hin jenne. Garuu taphataa sarara fuula duraa galchee hedduu lakkoofsuuf hin qabani. Taphataa kana garuu erga gaafachuu jalqabanii turanii jiru. Ammallee gatiin Brentford gaafatan Arsenaaliif karra kan saaqu miti. Kanaaf dhiisanii yookaan ka biraa barbaaduu ni malu ta'a. Taphattoonni gadhiinsanis yoo hin jiraanne Arsenaal rakkoo
financial fair play kan jedhuun taphataa osoo mallatteessisiin hafuu ni danda'a jechuudha. Kun immoo dorgommii isaan waancaa keessatti taasisaniif isaan miidhuu ni danda'a. Gama biraatiin abbaan qabeenya Manchester United Sir Jim Ratcliffe gaggeessitoota kan taphattoota mallatteessan haaraa gara kilabichaatti fiduu akka barbaadan ibsamaa jira. Dhaggeeffattootaan sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgal kanaa namni barkan ilba baasee bardhuuf maraataa jedhan hiikan isa maanii nu beeksisaa maqaan kee Aslii Galgalooti. Akborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaa dhan bulaa.